فدا أو بتاع كذي فما نقول وين دبدا هاي دبر منيران بكفر وردان ولا هايا منيران guyyaa nalagee fadu nalagee ganna raguda هايا yoo namni guyyaa tokko muniira aruuze oromoo garre naan jee namni guyyaa tokko oromoo taaziyaa yoo taate malee bakkuma sargii harkadha wani garre naan jee istaraa beeti yoo jee asirratti itini ajabaman warra riyaatu olbaasa اوكي فياتي هاي eenyu ol baasee itti amadee gurbasa لا مجاز نبي تملي بكال الرشير قدي أحمدي الرشير قدي أبو ورده والباس دبال لقي بس أبو ورده Koy ame gutak okay munira tige sitte na koy gutak adu duga ba hunwele rabnu na so gutak eenyu ol baasee tanosin أبو ورده في ماما مجاهد والباس me mamu mujahid fi abu waran tak tak refa dame اللي تجي بخمسة مجاهد وبليتي ورده فينا abu warari me na warmada si warmo jetara abu warari fi mama mujahid kun warga detin jirala mama mujahid sarga de khota torsen siar ge me jira kabado dero mama mujahid siar ge me jira kabad gasti siar ku jirani kabad mama mujahid mana follow ko di gasti siar ge ni kabad dolsen abu warar ka minyo يو اركمه في جرات جبي ولدي بيجي داريت abu warar malja oh koy kulle de munirati yo guna amma oromoo hundaafuu nalagee munirati yo koy khadurawan kana fitane tse nasa koy nama barbanu gala fanna koy nama nura tafe abu warar ke to takata ka berrefa mama mujahid asgala be ide bi gasti siar ku jirani kabad dolsen daf wardano le wirati wala basa Aku abu warar gede tinjira koy abu warar kabat huna sirge tinjira abu warar kabat huna abu warar sene jira ayye ibrahim ambe kuta kadurana buet mucakani ngal fata durana buet huna abu warar sene jira ayye ما في دي أما ibrahim ambe kuta kadurana abu warar kuta kama mutuna kabat abu warar mutuna kabat bravo okay enyu khale enyu tamakansa مجاهد ماما مجاهد ماما مجاهد okay mama ayye mama mujahid kuno koy hono refa jira nis koy mama mujahid koy anak terga si warmo jetara tinarkina mama mujahid terga denjira koy mama mujahid si terga mujara biro kabadu si terga mujara ke bakadim tu sangat dega tiktok malim beto tek torsena follow कर दिया मामा मुजाहिद का मले सिंसियर मना mana follow kore ha aso mana follow kore ni war gojir adero dura tiktok follow kodi namni orsen war badan tiktok are follow koda namni garim bar tiktok da bala rakam ne getma disa namni tiktok yambe kabadu follow kodi kabadu share kutinjira kabata mon kabata adero dura mana follow koda duti orsen TikTok ina are haduran simbe tani meti ore follow rangam ne follow koda خبر تيتو كي دوم بيكو ميزين جرا خايس بلا okay okay aso kenge te fufna yol sen yol gacha botan to kubana jira okay munira du badu araf du bachwat اتفق بينا wardan ole t-shirt mali fungone ore follow rangam tan ha tufuf duraan dursee waan jechuu barbaadu wanni kun haaraa miti gaafa nuti osoo nuti Saudi Arabiyaan dhaqiniyu warreen gurguddaatu Saudi Arabiyaa kana keessatti sitta shawaalee ajanii maqaa qabdi dhalaan Oromoo jechuudha warreen gaafa arabni waan takka hin beekne waan akkasii barsiise warra gurguddaa ture wanni kun akka waan dhaalamee taate ammas wanni kun akka waan jarii qabdu takkaa'oo ummata gartee kophaati warra keenya dabaree kana osoo hin taane ummanni waan akkasii tolfame warra kophaati kana hoggaan jiru amma Suudii keessaas naannoon isaan jiran akka gurubbiitu ummanni waliin mana kireeffataniiti waliin galanii naannawa alkharjii ta'anii naannawa su'eedii ta'anii akkasuma mallee naannawa shifaata ta'an ummanni kun ummata beekamaadha jechuudha ummanni kun ammas dhalaa qofa osoo hin taane dhiiraa fi dhalaadhaa jira jechuudha warra makiinaa fudhatee galgala dhalaa kana istirahaa arshii dhibba waliin baasaniiti istirahaa shifaatii fi su'eedii keessa bakka ja'an makaraja 18 jechuudha achitti istirahaa jira istirahaatti farshoo dhugan warreen amma jaartii mana dalagaa erganii makiinaa qabatanii ganda keessa walii gaarii dhalaa sharmuuta walii guuranii istirahaa dhibbaan istirahaa halkan dhibbaa furii namuu beekamaa rufa istirahaatti farshoo gargara jimaa beekatanii farshoo geeffatanii dhirri wajjin rafee dhibbaa fur kafalanii fi akkasii adda nuwaas lakki iddoo bashannanaa bikkisaan kireeffatan san dhibbaa furii halkanitti hayyee dhibbaa furii nama afuriin arrasii fi khaalidii fi fakkeenya Hussein Maabaraa taatanii nama afuriin yoo arrama isin kireessitan namu achi geeffata kurfaa qaba bakka toon tokko kurfaa qaba
Kurfaajaa waliin qaanfatanii seenanii bahanii achumatti wal tabbasanii dhuganii akka fedhan tahanii wal fotoreessanii wal sakaraananii wal kokotteessanii fuudhanii mana isaanii darbanii biraa kutanii jechuudha. Dhanaan akkanaa tuni durii irraa jirti amma osoo hin taane warreen akkasiisan maqaan lakkaa'eeti tartiibatti gandatti isin halluu danda'a jechuudha. Maaliif qoyqatu taate ati kamii beeytee yoo kanaa jettan taate. Yaa gaafiin koomentee kana si dhiyaatu jira. Ani mana ijaazaatiin qaba. Yaa. Isin eewwa anu koomentii kana leellaallee maaliif akkanatti kamii beeytee yoo kanaa jettan taate ani shamarranii na bira galaa ni beekti warri Saudi Arabiyaati amma na dhiirti seenuun mamnu'a dhiirti takka mana qigan seentu ni beekanii le'ennoo maaliif dhiirti mana qigan seenne dhala baadiyyaa dhuftu tawaa takka hin beekne taadhaaf ebbaa jedha ni dalagadattee yaa mana bira bu'aa dhalaan badduun tun ogguu mana qiyya galtee dhalaa tana fuutee baatii takka dhiiraa jira deemaa dhalaa tana irraa balleessanii anillee dalagaa na kutan yaada juurraa dhalaa baalee keessa mana qiyyan galchuu dhiiraas mana qiyyan fiduu jechuudha. Ni beeka warri riyaad. Kanaafuu waanni kuni amma reefu munaa caalaa. Wardaalee nuti jirti qotaa wardaa kana naaf waan namatti. Okay. Oye guutaa wardaan waliin galfadha qoy wardaalee nuti maashaallah. Qofa osoo hin tahin bakka hunda jirti. Qoy wardaan agaltaa guutaa warra mujjatara. Qoy wardaan galfadha lubbuu guutaa kanaafis. Wardaa mee takka barreessu guutaa. Wardaa guuturii takka kanaa tukke. Wardaan waliin takka kanaa tukke. Daf. Koi. Usi area follow kora. Okay, warda argadden jira koi. Aywa, warda rufte girta ayya. Hoto. Okay, ayate. Ayya. Ayate. Warda alseni. Warda sente. Okay, warda video na bari yodan dese, bakka khalitanan sigaya. Wasiga panu jira nuimta. Video daqiiqaa shannaaf saanyata okay rakkoon qabu Muniira waan tigirtu haafitattu itti aanta rakkoon qabu mutu godhe dongaso hanga tolfattu qoya akkasumatti aya Muniira yoo mashkula ta'uu baatte itti fuf waan haasawaa kana dhaabte har'a waan ajaa'ibaa dhageessanii qoya akkasii tole waan kun waan haaraa miti warri dalagatus dhala Oromoo itti bikka takkatti walitti qabuun qabdanii dhalaan tasharmuutummaadhaaf biyyarra noorii kafalattee dhayitee jira. Dhalaan dalagachuudhaaf dhugumatti dhayitee jira. Hundi dhalaa Oromoo obbootanii wal keessatti fuudhu osoo hin taane murni hangi kophaasan ni jira jechuudha. Warri sharmuutummaaf achi bahee dhiira Arabaa halkanii fi guyyaa xaasaa qabatee jira deemu guutuudha jechuudha. Naannoon isaan galan Alkharjii, Suweedii, Maqalee 28 moggaa kana galanii halkan farshoo fudhatanii xaasaa fudhatanii maammila istarahaa 400 dhiirti kireessitii fi galgala huccuu gaggabaabtuu uffatanii maaruf namuu beeka jechuudha. Waan biraa gaafii qabda. Fayyaati asmarra baala gidduu naa kaadhu sittiin deebi'a. Warda salaam alaikum. Warda waa gaafadha. Adde warda. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waa nyaatu jirta moo akkami? Warda nyaata jirta moo hojii maafanii qabda? Nan dhageessanii neetworkii keessatti koni qabaa dhiifama. Nyaata moo hojii maafanii qabdaati? Ani dhageessan. Si dhageenya waan guddoon si gaafa juudee akka arteen fe'amne hojii maafanii qabaatte jimaa lulluu kadhu takka nyaata galli qimsi. Nyaachaa ture nyaata. Nyaata dhaabi ni fe'amta si uudha dhaabi nyaata waan si gaafa juudee nyaata galaafa gadhu akka udhamtee miidhamte. Dhaga'u jirtaame? Yaa ni udhamti. Ni fe'amti akkasiin hin fe'amne barbaada gaa. Dhaga'uutti hin jiree. Okay. Nama asaantii jedhamu ati obboleettii asaantii jedhamu. Maali waan nama fi nama hodhurraa haasaa jirtanii? Ati obboleettii asaantii ni qabdaa? Obboleettii maqaan si asaantii ni qabdaa ati wardaa? Hoggaa jettu naan galle. Obboleettiin dandeetta maqaan isii asaantii ni jirti moo hin jirtu? Niti. Haa? Baadhi hin dhageessoo? Siin dhagaa ati obboleettii maqaan isii Ni jirti. asaantiidhaa ni qabdaa? Neetworkii kiyya Eessa jirti? Eessa jirti ayyaanatti eessa jirti?
Maaliif jechuun gaafiin maaliif maalirraa kan ka'e irraa gaafiin obboleettii tiyya gaafachuu ittiin deemu barbaachisa. jira. Yaa ittiin deemu jira ni hubatta keessaas ni hubatta amma immoo akkuma barnootatti naasoo jira. Obboleettii asantii jamtu eega qabaatte eessi jirti obboleettiin teessun biyya arabaa jirti moo Itoophiyaa keessa jirti amma? Itoophiyaa keessa jirti. Duraan Suudii turte? Suudii turte yaa. Maal waan isin dalagaa turte ni beektaa Suudiitti obboleettiin ta'e? Dalagaa isin ni beektaa? Inni beekee. Maal daleetti? Jechuun maaliif barbaachisa? Kun mana murtii hojii namaan taane maaliif barbaachisa? Ifa naan taane gaafiin. Okay, wanni si gaafatu jiruu fi yoo ati hojii isii san beekte hojiin isii sun hojii ati fi maatiin kee beekan taanaan sokkee rakkoon qabu anammoo hojii biraatiin isii irraa dhagahee warri suudii jiru guutuun beekan obboleettii sabboontuudha dalagatuudha. Siima itti deemu jira. Qabeenyaatti ittiin boontu obboleettiin tiyya. Wardaa ittiin deemu jira. Akka Oromoo Dardaritti magaalaa Suudii bulchu obboleettiin tiyya. Koi ittiin deemu jira wardaa ittiin deemu jira boodarra hubachuu qofaa miti ijaaruu ni agartaa andabbaala sigarsiisuudhaaf qophiidha atummaan na taragaagee. Obboleettiin tantee Suudiitti maal dalagaa turte dalagaa isin dalagdu ni beektaa mana madaamii dalagde moo hospitaala mootummaa ta'e moo. Amma fakkeenya dalagaan tuni dalagaa dhuunfaati dalagaa miidiyaa irratti naan galle baran haasawni obboleettii raasoo jirtammoo akka walii galatti haasawaa jirtammoo maal dalagaan obboleettii teetii dalagaa miidiyaa irratti moo hundaane mi dalagaa dhuunfaati. Jechi maal haasawaa jirtanis maaltu haasawaa kana barbaachiseedha naa ibsa naa godhi dura. Okay gaafii naa deebisi obboleettiin tante akkuma dhalaa biraatti mana madaamii dalagu biyya arabaa deemte moo barnoota qabattee barnootaan biyya arabaa deemte warda. Akkuma nama takka dalagatu biyyaa baateetiti biyya namaa dheeti. Kanaafuu mana madaamii dalagaa turte jechuun gati? Bakka feete haa daleedu gaafiin obboleettii irraa haasaa jirtammoo maal irraa haasaa jirtanii? Obboleettii fi namoota baay'eedha. Osuma nuti achi keessatti namni maqaan isii asantii yaamu dhufee asantii gaafa laallee gannu wardaa wajjin wal fakkaatti. Namni maqaan asantii obboleettii xiyya qofaa mitiree baay'eetu jira. Fiidiyoon sii bana. Soke fiidiyoon sii bana. Yoo ati barbaadde fiidiyoon sii bana shigiree lam. Akkasiin sii bana. Fiidiyoo bane akkasitti. Itti dheeyna isa fiidiyootti dheeyna koi. Teeti mooteetii miti itti dhufna. Fiidiyoo bane. Ayyee koi gutak. Waan isin dalagaa turte natti himi dura. Lakkii gaa mirkaneeffachuuf viidiyoo banteetiin oguu viidiyoo bantee Noora qoqa obboleettii tantee dalagaa isii laata faamilii beektu san barreessuma booda viidiyoo banna sadiin qaba suudii keessaa. No, tasaayibummaan baanu nama maqaan sii asantii jaamu qofa obboleettii wardaa tajaan. Dirqamaa mitiree dalagaa obboleettii isin baruudhaaf isin dirqamaa miti. Isin kantiibaa maaliidha kantiibaa itti gaafatamaa dalagaa namaati. Kantiibaa itti gaafatamaa hojii namaati isin maali? Dalagaa obboleettiin beektu ati wardaa. Dalagaa obboleettiin beektu moo hin himtu? Ana sitti ma yoo timu didde. Okay, nanti miga asanti nama fakkeenya maqaa asanti nama sadiin beeka dhalaa asanti jaamtu sadiin beeka waan raasoo jirtanis ifanaaf hin taane ana sheernaati naggoonanuman maaltu jira jee mana kan jira dhufee. Okay, na siibsa keessaan siibsa ayyee. Buutu naa godhe wala kan kee. Ana keessa siibsa. Ahmad koi kawwee kiyya kutaa waalaikum salaam. Ahmad Taaka Abu Harar carraa isiniif kennaa dubbadha dubbachuu qofaa miti gara misangiraattiin waan jiru naa ergaa itti fufa. Okay, Ahmad Bismillah. Waya santi ramal bait natti ma. Aborar imonyo egal. Simu aborar. Aborar bismillah ji yalla. Okay, bismillah dabbala anatu egal. Ayya. Ni daga mamen. Itti fufa. Warda sirri dhaggeeffadhu. Ayya. Yaada waan kana keessa baasa Muniira waggaa baay'ee riyaa kana keessa beekaa riyaa keessaan jira. Ummata irra raasoo jirtan kana guruppii isaanii akkuma Muniiraan jettee uummanni kun bakka jiraatu qaba jechuudha. Mee dhimmuma wardaa kanallee keessaa baasaa maaliif ka ammaan tanaa waan kana jira waan ta'eef obboleettii wardaa galteetu jirti. Ta galtee galte achi dura waan feete yaada. Si galee waa'ee ummata kanaa amma asirratti hin dubbadhu maaliif? Hin dhaga'amaa? Koi warda koi. Ya. Warda yoom sira konga bu.
مجا ناس وقتا قبس فتدت كوي وردا كوي يا سوكي ابو رتمو akkasa ammaan tana warra ammaan tana waan kana jiru jira ani citee asirratti dubbadu barbaachisaa taana messenger ana amma deemni beeka waan ta'eef xiqqoo booda shurxana fidan jechuudha waggaa lama takka ala kana gadi hin baane ummata kana sodaa jechuudha na barbaadaa turan shurxaadhaan Anu mana dubbataniinis wallahi nama jirmaadhu jennaani anu mana dubbatanii sodaadhaan anje. Uummanni kun maalis laayifa naa godhaa waan اوكي hundi وردا كوي سيغلا وردا كوي اكم ميتا كرتاي خبارك كتني كوي سيغلا كوي سيغلا كوي اسا كوي يولي لك فدو Ilma waraana jabaa jira waraana yoo asirratti iccitii ama dubbatan debsi kawai si buse debsi guru enyu buse kawai male I don't know abban buste ogorterte okay timo fe waraana jajjabaa jira jechuudha akka isin laaffiftanii haasoytan kanaami wanni waan jajjabdu jira kanaafuu miseenjara faadhaan waan tokko tokko jechuudha achi waliif darbina warra ammaan tana jechuu inumaa kaan dhiisaadhaa warra hin beekne mee warruma magaalaa ari'aa akkana keessaa jechuudha dhalaa shiita beeksifna jettee teessumanuma eenyu keessa bultan shiita eenyu beeksisaa jirtan gaffageenyaan qoradhaa jechuudha ni agarte eenyu wajjin akka isaan hojjechaa jiran eenyu akka mana kireessee fi wajjin galaa jiran ilmaan arabaa hedduudha agartaa biibee kiyya kan arabarraa dhalanii as karaarra yaatu ati waan kana yoo dubbattee edanan bulu deemi sarratti gaafii qaba koy ni bakka wadda tan kul kulese kawai kisi kanna koy abwara wana siga fachu barbadi ta dali dabbalam de heddu dubbachuun deemu wannuma waan dhagee kana adeera kiyyalaal yoo himtan nu hima yoo nuuni akkanumatti guurra keessa abaloo akkana godhee dubbii jette maqaa isaa balleessine koko dhaabbadhu no dhaabbadhu kan hin dubbadha please na dhiisi let me explain this laal wanni as teenyuu fi takka ni dubbannettanii akka dhiiratti eega silaa maqaan keessan eega akka silaa ol baataniifu sirritti nu hima yoo lakkii akkuma gartee gaa irra naannoonaa jettan taate dubbiin tun kijiba taacha ani sirritti murteessaa jechuudha maal jennaani namni ni himennaan abaluu irraa baasu qooygaa aboo suute jee dubbii addaan hubanna deemisa tolchitu jirra deemisa tolchannaa hin jirjirin obboleessa kiyya ani laamma wanta kan dubbanne taa'ee isin dhaggeeffatu jiru garuu kuni maqaa wal balleessuu jira yoo himtan ol baasa hima lakki abaluu irraa hambisa abaluu wanni goona namuuni beeka hin beeynu tanaaf nu dhuftan akka nuti hin beeynu tanaaf isin jala taa'u jira tanaa bartana dhibe maali ani wanni naan galiin waan bareedu Dhuga yeega ween. Habibi dhaggeeffadhu qawwee obsi Muhammad ween maali Habibi dhagee ijoolleen amma isin haasaa jirtan tun ijoollee shurxaa wajjin wardaan ni beeku ijoollee shurxaa wajjin jiraattu Habibi nuti dalagataaf as ta'e si gala edanan bullu jechuudha yoo waan kana asirratti ijoolleen dhiira moo dhalaa moo dhalaadha maal ta'an ijoolleen akkana sodaatu taate yoo akkana sodaatu taate maas gubbaa dhuftee hakkistare hin jallistu tokko as bee haa dubbatu an gadiin boo kunu ammaan tana gadiin boo riyaa keessa dhagee yoo sodaatu taate shut the fuck up riyaa keessa taa'ee tokkoon isaa waa'ee ijoollee kana haa dubbatu an gadiin boo adeera kiyya laal dhaggeeffadhu maqaa nama balleessu jirta maqaa dhiirallee balleessu jirta ifillee balleessu jirta nullee balleessu jirta yoo himte hin sodaaddeete namni tokko nama soda waan sodaatu akka hin himtas gubbaa dhufte koko kutaka ko itini mako lali duftanii waa fattaatanii haatanii ni sodaadhaa jechi jiru hin jiru kijiba kun maqaa balleessina wardaan duftee nin beeka jettee biyya sun keessaan galeette yoo sodaattu taate ati sodaataa taate maas gubbaa dhuftee darbii boolla keessa fneeta Kawai nama dufe gafin ini gafate gafi sirri Yarri dubbii keenya guban qabu dabbaali. Dabbaan Yoo abdi kan wanni qawween jedhi birraa dhibba dhugaa wanni kun maqaa balleessi malee namni maqaa balleessuuf naman deemne shurxaa fi jinnii fi kana bira bahuun qabu akka dhiira dhaabbatee waan dhugaa dubbachuu ammoo kun olola ijoollee keenya maqaa balleessuu yaama malee
ودي لا أبدي درسي أفان تفكر بدي فمن أقولي سعودي خس مال تجرا دلان تاني أورمون تعربا والبرتن نجرتي دوغا نهرمتي سيغالي والفوداني اوكي وين سنيب سا كوي وردا وين سنيب سا عبدي غني وين سنيب سا بابا يا نو دبر يو انت كبدو يو وان تكبروفي كبات كاكو وين جيتي وان كبتما وان دغي تيكو فامتي اجانتي اغرتي يو جرات تسباس مدانك اوكي وقتك انا غني واسيب سوبر بعد كوي لا اما وردا لنا مرفته اول لنا مرفه عبد الله نمر No, this is a bullshit. No, يقول ما قابل ليسون سنيبس والله بالله كوي سنيبس عمل يموت يوم تسيبو تسيمبوس انا سنيبس قلقلا خنا ساعتي لما إثيوبيا را هنگ ساعتي جا إثيوبيا تي نوتو سندورا لايف رجر نمنا ما خما فرجور كوني هنگ نما خما تربا أنا ما نفهم أنا ما نلاقي كوي سيبس أدان سيبس